Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri caamsaa 4 bara 2016. Qophiin har'aaf qabnu tibbanaaf mala jireenyaati. Oduus ni qabna. An lalisee odaa jootee amma gara oduutti isin dabarsaa itti dhiyaadha. Akka mooltan oduu saatii kanaaf qabnu sin dhageessisaan naabasa waaqjiraati. Guyyaa yaadannoo gootota Oromoo Yuunivarsiitii Baardar keessatti haala ho'aatiin kabajame. Oduun bubbulee nugee akka hubachiisutti barattoonni Oromoo Yuunivarsiiticha keessatti argaman bakka jiranitti dungoo qabsiisuudhaan gootota Oromoo bilisummaa Oromoof wareegaman yaadataniiru. Guyyaa kanas walitti dhufuun qabsoon bilisummaa Oromoo akka galii ga'uuf waan barbaachisu mara akka gumaachan, kana malees qabsoo Oromoo jabeessuuf akka barumsaa fi hubannoo namoota adda addaaf kennan waadaa seenaniiru. Fincila diddaa gabrummaa biyya keessatti gaggeeffamaa jirus karaa danda'aniin akka bira dhaabbatan waadaa seenaniiru. Haaluma wal fakkaatuun diddaaf mormiin Oromoo kun Oromiyaa ba'aa keessatti fufee akka jiru odeessi nugaa jiru hubachiiseera. Odeessi Harargee ba'aa magaalaa Awwadaa irraa nugee akka hubachiisutti qeerroon naannoo sanaa caamsaa 3 wal ga'uudhaan diddaa isaanii mul'isanii jiru. Akka Oromiyaan bilisoomtuttis diddaan keenya bifa adda addaan itti fufa kan jedhan dargaggoonni kunneen hidhaa fi ajjechaa sodaannee mirga keenya kabachiisuurraa hin dhaabbannu jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun fincilli xumura gabrummaa godina Shaggar Lixaa aanaa Aadaa Bargaa ganda Raajii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessatti itti fufee akka jiru odeessi nugee hubachiiseera. Odeessi nugee akka hubachiisutti barattoonni Oromoo sadarkaa lammaffaa kun caamsaa 1 bara 2016 walitti dhufuudhaan fincila xumura gabrummaa akka deeggaran hubachiisaniiru. Guyyoota kana keessattis waraqaa adda addaa bittimsuun uummati dammaqinaan ka'ee akka mootummaa wayyaanee ofirraa kaasu waraqaa fi barreeffama hubachiisu akka raabsan hubatameera. Uummata Oromoo bakka jirurraa tokko ta'ee diina ofirraa buqqisuu qaba kan jedhan barattoonni kunneen wareegama kanaan dura ba'aa jirutti gatii kochuudhaaf hojii keenya jabeessinee hojjechuu qabna jedhaniiru. Guyyaan pireesii addunyaa guutuutti kabajamee jira. Addunyaa irratti mirga pireesiitti fayyadamuudhaaf uummata odeeffannoo walaba akka argatuuf gaazexeessitoota wareegaman kan itti yaadatamu. Guyyaan pireesii addunyaa kun guutummaa addunyaatti yeroo yaadatamu gaazexeessitoota otoo odeeffannoo haqaa barbaadan wareegaman yaadachuudhaani. Kana malees gaazexeessitoonni hedduun ammallee abbootii irreedhaan hidhaa keessatti raarfamaa akka jiran himameera. Itoophiyaa keessatti guyyaan kun kan yaadatame Itoophiyaan mirga miidiyaa baay'ee kabajuudhaan beekamti jechuudhaan mootummaa wayyaanee otoo nama hidhaa jiru akka biyyattii keessatti miidiyaa walabaa jirutti ibsachaa jiraachuusaa namoota hedduu dinqisiiseera. Addunyaa keessaa mootummaa wayyaanee yeroo ammaa kana gaazexeessitoota hidhuuf biyyarraa ari'achuudhaan sadarkaa arfaffaatti galmeeffamee jiraachuun beekamaadha. Riqichi godina Arsii Lixaa fi Finfinnee wal qunnamsiisuu sababa roobaatiin addaan citee jira. Odeessi nugee akka hubachiisutti godina Arsii Lixaa aanaa Adabbaa ganda Furunnaa laga Maraaroo jedhamutti kan argamu riqichi guddaa kun bokkaa hamaa roobeen kan wal qabate addaan cituun namni gamanaaf gamasitti addaan citee hafe. Riqicha kana kan hojjete Chaayinaa yoo ta'u balaa bokkaa kana baachuu dadhabe addaan cicciteera. Ammatti balaan ga'ee adda ba'uu baatullee yeroo ammaa kana uummati godina Arsii Lixaa jiru gara Baaleetti karaa ce'uu dhabe rakkachaa akka jiru odeessachirraa nugee hubachiise. Oduun saatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Sabaa himaalee hawaasaa irratti qeerroo bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo fi walumaa galatti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffate dubbiin deddeemaa ture. Qeerroo bilisummaa Oromoo keessaati kan ABO'fis ta'e mootummaa Itoophiyaatiif hojjetan jiru Oromoo hiisaa ajjeesaa jiru ka jedhu dubbiin deemaa ture. Dubbii kana kan oofu immoo gariin isaanii mootummaa faana warra hidhata qabaatan gariin immoo garaa qulqullummaadhaan qabsoo Oromoo kana fooyyessuudhaaf warri yaadan jiraachuu ni malu. Gariin immoo kan qabsoo sanarraa jibba qaban Oromoodhuma ta'anii kan olola babal'isan kanaan duras amala wal fakkaataa qabaataa turanillee keessa jiru jedhameetu dubbatama. Kanarratti dubbichi kallattiidhaan kan ilaallatu nama itti affeereera. Akka tajaajiltis nama lammaffaa itti affeereen jira. Qophii tibbana har'aatiin kana ilaala dhaggeeffattoota keenya har'a kutaa tokkoffaasaa ture yaata. Maarree nu waliin tura.
Girmaa Xurunaa Darsee kan jedhamu bilbilaan nan dubbisaa jira. Wasaabiinsaas wanta haala sabaa himaa keessattuu Facebook irratti dhimma sii fi qabsoo Oromoo fi hoogganaa ABO laallatu wanta babarreeffamaa jiru waan ta'eef isaa qulqulleeffachuudhaaf si bilbilee. Duraan dursee baga tolee jettee dhiyaatte Girmaa galatoomi. Mee Girmaa Xurunaa Darsee otoo ibsi jedhanii akkamitti ibsita? Nama akkamiitiin? Ani umuriidhaan dargaggeessaa yuunivarsiitii Haramaayaa baradhee bahe dhimmi qabsoo Oromoo na ilaallata. Dhimma qabsoo Oromoodha. Shira mootummaa fi shira jala deemtotaa kamuu yoomuu nama harkaan kennine. Kanaan of ibsa. Mee waan sabaa himaa irratti akkuma dura tuquu yaale wanta babarreeffamaa jiru tokko jira. Innis kallattii sadiidhaan. Tokkoffaan Girmaa Xurunaa Darsee irrattidha. Lammaffaan qabsoo bilisummaa Oromoo kan ABO irrattidha. Sadaffaan hooggana ABO irratti xiyyeeffatameetu. Inumaayyuu hoogganni ABO karaa Girmaa kanaa TPLF wajjin hojjetaa jiru jedhama odeeffamaa jira. Girmaan gama lamaaniyyuu hojjeta. Kanaaf hoogganni ABO karaa Girmaa ABO mootummaa faana hojjetee Oromoo miidhaa jira. Oromoo qabsoo Oromoo hacuucaa kan jiru. Hooggana ABO kanadha ka jedhu babarreeffama namoota muraasaan. Namoonni gariin garuu waan sana fuudhanii moggaa copy paste godhantu dhaga'ama. Mee maal jettaa asirratti Girmaa? Uummanni Oromoo olola akka kanaarra tarkaanfateera jedheeni abdadda. Abdaddattis nan beeka. Seenaa uummata Oromoo keessatti ololli uummata Oromoo waa inni buusee darbe tokkollee hin jiru. Ani dargaggeessaa akka dargaggoo tokkootti dhiibbaan uummata koorra ga'u yoo mul'atu itti gaafatamummaan uummata Oromoo irraa fudhatoon ta'e dhimma uummata Oromoo dhimma qabsoo uummata Oromoo irratti yeroo adda addaa mootummaa kanaatiin dargaggoorraa ammas beekuu waan na hin mul'atuuf ibsa bal'aa kennuu hin qabu. Yeroo hedduu harki waa hojjechuu hin dandeenye waa tuttuquutti garuu tokkoffaa arrabni waa gaarii dubbachuu hin dandeenye sammuun waa gaarii hojjechuu hin dandeenye waa hojjechuu danda'u harka waa hojjechuu danda'u miidhuu fi duuba deebisuu irratti sadarkaa dorgomaa hin qabu. Bakki gaggeeffamaa jirus kanadhaa jechuudha. Wanti qabatamaatiin ka'ee namni ragaa qabu tokko jechuudha. ABO wajjin akkasitti guyyaa kanaa keessatti yoo integration kan jedhamu afaan Ingiliffaan kanaaf deebii guutuu kennuutti taasisan. Uummanni Oromoos waan kana irra darbee waan beekuu fi ani waan kana irraa dubbisuu qabu. Hooggana adda bilisummaa Oromoo ta'ee kan mootummaa kana wajjin walitti hojjetaa kan jedhu ani hooggana adda bilisummaa Oromoos ta'ee hin beeku. Adda bilisummaa Oromoo wajjin hundumtiin inni qabu tokko illee hin jiru. Ani kun adda bilisummaa Oromoo qaban jedhee kan inni hafe nama tokkotu wajjinis hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo wajjin ijaaramee jedhee kan inni ijaaree qabu siin qabu kun olola dargaggoota gidduutti summii mootummaan kun dargaggoota hunda dargaggootaa beekumsa dargaggootaa adda baasu ofii biqiltee akka waan ta'eef kan ammoo dargaggoonni kanneen miilli isaanii miila bobaate summii isaanii summii bobaate kan irraa kaasee hanga har'aatti summii ilmaan Oromoo gidduutti facaasuufi dargaggoota ilmaan Oromoo gidduutti facaasuufi kanneen qabsoo Oromoo facaasaa turan har'as facaasuu kana eeggata waan ta'eef uummanni Oromoo kana haalaan hubatee akka beekuutti nan abdachaa amma danaan walitti qabaan jedha. Lolasaa ta'uu dhugaasaa ta'uusaa qulqulleeffatuuf deemna. Akka jedhamutti Girmaan wayita Harmaa Yuunivarsiitii barataa turetti hedduu jaalatamaa beekamaa ture sabboonaa jedhameetu. Boodarra garuu inni mootummaa faana waan dalaguuf ijoollee Oromoo hiisisuu qabsiisisuutti ka'ee ijoollee yoo hidhamanillee inni faana hidhamee dafeetu hidhaadhaa bahaa warra kaanitti ragaafaa bahaa jedhu. Garuu dhuguma maqaa nama tokko abaluu isatu hiisisee gaafa akkasii guyyaa akkasii abaluu isatu ragaatti beeka jedhu amma yoonaa hin mul'anne. Garuu isa Haramaayaa kana kaasu fakkeenyaaf maal jetta asirratti? Wanti kun akkasi yeroo hedduu gaaffii dargaggoota gaaffii gooti asirraan gaafadhaa gaaffii uummata Oromoo na ilaallata kan gooti barataa ta'eemti ijoolleen kaasee dhimmi uummata Oromoo na ilaallata hanqarraas ammallee dararaa meeqaawota ammallee na ilaallata. Dhiibbaa hamaatu yuunivarsiitii keessatti barattoota irratti kana keessaa tokko kanaa jecha wanta kanatti dargaggootni dhiibbaa kana dhamsaatiin balleessu waaqeffannaa yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti akka dhaabbatu gumiin afaan Oromoo yuunivarsiitii Haramaayaa keessatti akka dhaabbatu warra ijaarsa miidhagsuuneetiin wal qabate mootummaan kun dargaggoota hedduu ana dabalate dhiibbaa irraan gahee jecha wanta kanatti waliin ijaaramanii qabsootti seenanii walii qabni qabu nama garaagaraa irratti. Fakkeenyaaf yoo namni ajjeefame tokko ni dhawan yoo tokko biyya bakka ta'e tokko immoo miila
Beesuma Harammayaa kana keessaa ta'uun bahin bara Harammayaa barattu ijoollee hidhaman faana hidhamtee turte jedhan. Achi keessaa immoo ati daftee baatee warri kaanii hidhamanii turanii ragaa fa'aa itti baatee jedhaniitu waggaa odeeffamu dhaga'ama. Meesa qulqulleessi bee. Bara 2011 eebilaa keessa eebilaa sadii bara 2011 hiriyaa koo kan turre dachaasaa wiirtuun mana hidhaatti mukaan ta'ame Sambooda yuunivarsiitii Haramayaatti eebilaa 7 2011 anis mana hidhaatti darbe. Waita sana Finfinnee kanatti fidanii mana dukkanaa keessa na seensisan mana dukkanaa sana keessa baay'ee sana ol qinaa ol kan jiru dachaasaa ta'uu isaa tuban. Dachaasaa wajjin guyyaa sana erga wal argine eebila 8 jecha 2011 argine dachaasaa kana fuudhanii bakka biraa deeman. Sambooda anaan dukkana keessa kaa'aniiti innoo isaaf konkolaataa kennee jirra. Itti maalti odeessitanii jecha akkasitti ijoollee haraa turan. Bifa sanaa boodaan itti sadii booda anaan dukkana sana keessa fuudhanii keessa beeksannaan naannoo atoobisarraan beekasanan naannoo sanatti na darbatan. Wanti 2011 ture kana. Dabbiitiin garuu gaafa sana innoo hin hidhamne anaan dukkana keessa kaa'anii innoo hin hidhamne isaaf konkolaataa kennee isa innoo mootummaadha jedhanii raaraqsuutaan yeroo sana olaa gidduu keenya keessatti summiin akka faca'uutaa isaa ture. Kanneen wayita sana yeroo fitamanii ba'anis waluma kana dhaabbataatiin fudhatanii ba'anii facaasaa turan. Kan summii qabatatu hangaa kan faca'an. Barataa waliin hidhamte irratti tokkollee ragaa kan hin baane jechuudha. Waggaa hidhaadha baate. Isin maalii jedhanii mana murtiitti ragaa bitanii. Ani qeerroo akka bahuuti yana bahuuti ani qeerroodha. Ani qeerroo maali jedhani qeerroon dargaggoon jechuudha. Baabiyyummaa kan gaafatu jechuudha. Ani kutaa mana barumsaa kootti daree kootti tokkoffaan garuu ofii dhabdummaadhaan yeroo rakkatu deemee rakkatu barii waan na jiru ani gaaffii mirgaa karaa nagaatiin uummata ofitti qabachaa gaafa yoomiyyuu duuba hin deemu ani qeerrootaa jedhee ragaafatu. Agaan hin darbatu ani shororkeessummaa hin qabu haa'uun immoo nan ijaarre. Garuu ani isa wajjin ijaarame sana booda namni jedhee ofii dhimma baadaadhaan kun maaliif hafta'edha? Namni gaggeeffamu inni maaliif hafeedha? Bilaas mootummaan qorattoonni mootummaa gidduutti summii facaasuuf shira isaan hojjetantu jiru. Kanarratti kun wal hin turre ifaan ifatti beeku warri qaamaan hin bitan warri qaamaan keessaa hin waan nagaru olaananii hafarsu. Qabsoo Oromoo baroota dhibbaaf gaggeeffamu keessatti olaana gaggeeffamaa ture waan ta'eef ani akkanaan tokkotti kan hubachaa namni biraanis hubatee dheeraa. Gabaabaadhumatti barattoota waliin turtan irratti ragaa baateetti tamoo ragaan baane. Tokko irrattiyyuu. Mootummaa faana hojjetaa siin jedhu kabiraa ammoo dhuguma mootummaa faana hojjettaa? Mootummaa wajjin yeroo hojjetu jechuun argitu ni ajaa'ibannaan. Mootummaa wajjin namni hojjeta jedhu siti haaluu wajjin hojjeta jedhee lafa kaa'uu qabu. Lafa kaa'uu qabu. Kan ammoo iyyuu mootummaa kennite jedhee iccitii natti kennatan kan hin qabu nama iccitii natti kenna. Ani immoo iccitii qaama nama kamirraa hin guddaa dirqaman gaggeessu qabu. Dhimmi uummata Oromoo ni ilaala. Dhimmi uummata Oromoo irratti kan dargaggootaa kan biyya kana keessa ofii qotiin galee nama akka wajjin kanatti hin galee karaa gaaffii abbaa biyyummaa nan gaafate Oromitti namarraa fuudhee namatti geessuuf hin qabu. Maqaa qeerrootiin nan sin ijaara jedhee ijaareetu dirreefaan sin geessa jedhee fuudheetu karaatti qabsiisaa. Maadheen ijaaree hunduu diigamaniiru harka mootummaatti kufaniiru jaroonni maadheen ijaaree jedhu. Dhugaadha ammoo maqaa namaa abaluuka jedhamu kan jedhu ogeessa ka'uun agarru garuu akkas goosisaa jedhu asirratti maal jedha? Garuu achiin wal fakkaataa namni qabnu jiraachuu danda'a. Akeekni wal fakkaataa kunis ifa. Gaaffii abbaa biyyummaa na ilaallate gaaffii uummata Oromoo na ilaallate gaaffii Oromoo na ilaallate dhiibbaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamu dhiibbaan dargaggoota Oromoo irratti gaggeeffamu gaggeeffamu ajjeechaa suukanneessaan kun na ilaallate. Nama akka koo wajjin ifatti akka dhuunfaatti balaa ifatti namoo. Kan ammoo mormaa ofii gosa wareegama dhaabbataa irratti hundaa'ammaa ji'oota afurii darbanii jalatti ji'oota caamsaa 2005 kaasanii hanga onkoloolessaa kanaatti malee keessan ture malee dukkanaa keessan ture kun wareegamaa ni kaffalu. Boorus wareegama kana kaffalu dhaabbataatiif dhaabbachaa kaffalu waan duuban deebisuu garuu waan ajaa'ibu kanneen wareegama dargaggoonni kaffalan wareegama namni dhaabbatee dhuunfaan kanneen dantaa mataa isaanii guutachuu eegantu. Fakkeenyaaf artistoonni yeroo tokko bifa baandii tokkummaa jedhu walitti dhufnee dhaabbataatiin waliin hojjetu. Mee isatti nan dhufa.
Isatti nan dhufaa girma isa kana qulqulleessaa deemna waa'ee artistootaatti nan deebi'a. Ifama. Mee kanas gabaabaadhumatti namani ijaaree maqaa qeerrootiin ijaaree kan dabarsee immoo mootummaatti kenneeru hiisiseeru ajjeesiseeru hin jiru jechuu keeti. Ani nama ajjeesisee nama qabsiisee nama niisisee nama diinatti dabarsee kennu qulleessu. Kun karoora Oromoo walii jechuun isaanii walii gama addaa kaffalan. Isaaniin situ qabsiisee warri jedhanii dubbatan jiru garuu maqaa namaan kaasanii malee ammas akkuma jedhee maqaa nama kaasuun agarra. Nama tokko akka fakkeenyaatti argeen jira kan eerame keessaati. Innis nama Faqqadaa Abdiisaa jedhamu maaddee keessatti ijaaramee kan hiisise isadha jedhamee namni maqaa feesbuukii amma maqaa isaa hin waamneen barreesse tokko argeen jira. Waa'ee isaa maal jedha? Faqqadaa Abdiisaa bara 2007 akka lakkoofsa Oromootti naannoo 2007 barataa high school ta'e innis barataa high school ta'e wayita sana nan beeka sana kaasee waggoota 5 ani kaanfaris isa argin hanga inni qabamee kana jechuu ta'utti qaamaanis isa arginu quunnamti isaas qabatee hin beeku akkamitti qaamaasaa boodarra dhaga'ee kan innis immoo nama duriitiin jira durii tokko bahee kan isa dubbatu ta'a. Waa'ee artistoota ijaaruu maallaqa guddaatiin socho'uu ofiisaa ammoo bara darbe mana hidhaa keessatti hiraaraa ba'ee bosona sulultaatti gatameera isa jedhuufi fi waa'ee afoo shabbooleetti ijaaramee ofii keessaa fi jedhamu irratti gaaffiif deebii keenya immoo torbee itti fufna kutaa lammaffaa isaatiin jechuudha. Nama biraa nama mana hidhaatii ba'ee ofiisaa dhimmicha keessa beekullee qabadheen yaadda gaafa sana jechuudha. Kanarraa kanumaan dhugaa an dassuu duraati. Dhaggeeffattoota keenya kun torbaan isaati kana kan dhiyaatu mala jireenyaati qophii har'aa keessatti marii torbee eegalle waa'ee dhaabota siyaasaa Oromoo gidduutti walitti dhufeenyi adda adda ba'uu sababoota isaatiin kan wal qabate marii eegalle kutaa lammaffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanna mariin kutaa lammaffaas kunooti itti dhiyaadha. Warra amma dhaaba siyaasaa kanneen yoo ilaalte akkamitti akka dhaaba siyaasaa ta'anillee naan galna. Oromoo biratti dhaaba siyaasaa ta'an malee dhaaba siyaasaa jechuun siyaasatu jira. Akkaataa miseensitti waa gaafatu jira, akkaataa hoogganaa ofiitti jijjiirantu jira, haala adda addaati jira. Wanti akkasii hedduu hin mul'atu. Maaliidhaan tokkoon filamaa waggaa barbaadee irra ta'a, fedhuu ofumaayyuu waan maraa murteessee bakka wayiitti gala, nama maraa nama jala jiru ciisee akkuma jiruun bakka barbaade deemuu danda'a. Murtii waan duraan qara walii galanii ijaaraman san faallessee waan biraa jechuu danda'a. Wanti guddaa ati gootu hin jiru. Wanti akka nama tokkootitti godhuu dandeettu. Waan sii ta'u laaltee qoodarraa fudhachuu waan Oromoo interesting ta'e waan Oromoo ammoo miidhaa jettu irraa dhaabachuu amma namni baay'een sanuma godha biyya alaatitti yoo ammoo Oromoon jabaatee institutionii isaa kun jabaatee diina miidhee
saba Oromoo diina miidhuu nama Oromoo fayyadu jechuudha. Oromoo inni fayyadu jalqabe namni hedduun jala hiriira yeroo namni hedduun jala hiriire hatta muukuufatti muruu hin danda'ama. Fakkeenyaaf maduudhaamni jabaatee biyya keessatti waan adda addaa godhee mul'atee istiraakcharii isaa kun alatti akka gaarii diriiree wanna jedhe waan tokko godhuu hin danda'a. Haala amma jiruun ammoo kakalee namicha kalee warra kan kee hiisise ajjeesisetti haala kana deebi'e itti gaafatamaa siyaasaa ta'a. Nama kaleessa sabboonaa maalii jinni jettee ati jala deemtu deemee mootummaa Itoophiyaa bira dhaqee qabsoon dhumatteetti siin jaa. So haala kanneen yeroo laaltu hedduu rakkisa maaliif istaandaardiin jiru istaandaardii baay'ee wanna maaliif kun dumala dhaatitti shamu kun ammoo biyya dhaqee nagaan deebi'a ofii waan Oromoo bilisa baafna jaa. Wanti waan nama kolfaatu wanti tole afaan Oromooti waa haasofnu hoomaa miti malee utuu amma afaan biraatiin haasofneet wanna ka'inu taate hedduu nama kolfisiisa hedduu nama qaanissallee akka sabaatitti kuni national shame wanti amma nu keessa jirru kuni wanti jara kanneen adda isaan baasullee hin jiru yoo hojaa dhuunfaa ta'e malee ajaa dhuunfaa ta'e malee rakkoon kennallee tokkicha hiikkaan isaallee tokkicha tarsiima waan adda addaa garaagarummaa qabaattu malee rakkoon kenna garbummaa jala jiraachuu hiikkaan kenna bilisa ba'u. Warra biraa waliin jiran nama hojjaa jiran sun referendamiin godha hiree ofii murteeffachuun ta'a. Wanti Oromoon waliigalatti godhuu qabu eessallee haa jiraatu sirna kana ofirraa buusu. Sirna kana ofirraa buuse uummanni Oromoo walitti dhufee hiree ofii hin murteeffata. Uummata biraa waliin biyya ijaaran namu hojjatti biyya ijaaran namu jedhee hiree uummataa kenna uummanni ammoo murteessee biyya qabaachuu hin danda'a jechuudha. Wanti isaan wal lolchiisu hin jiru jechuudha. Warra biyya keessaa ta'e warra biyya alaa ta'e qawwee lolu ta'e kan nagaan wanna jedhu ta'e rakkoon tokkitti maa solution illee tokkitti ma akkaataan solution itti dhufu adda adda ta'uu hin danda'a. Solution adda addaa akkaataa itti fidan kanarratti ammoo waan wal dhabaniif hin qabu. Haga rakkoon tokko ta'e haga solution tokko ta'etti wanti amma lama wal dhabsiisu qaama garbummaa san ta'u. Maaliif mootummaa kana walii hojjechuu maaliin kunneen amma akkamii hojjetama? Wanti hojjetama wayitu hin jiru hojii yoo barbaadaa jiraatte malee. Waan kanaaf amma akka furmaataatti maal fa'a amma akkuma seeraa akkuma aadaa akkuma maal fa'aa horate wanti kun gad xiqqaachuu danda'a jennee ilaallanne. Daqafaa dhaaba ilmaan Oromoo maraa ija tokko laalu nama waa hojjete riboordii godhu qabaachuu. Ka alagaan akka salphatti infiltreetii godhuu hin dandeenye. Seessa seeneeti summii adda addaa vaayirasii adda addaa alagaan itti facaasuu hin dandeenye qabaachuu. Dhaaba jabaa akkasii yoo hin qabaanne wanti takee tokkichillee milka. Wama feete hiriira feete baane qawwee feete dhukaasi instituushinii akka gaaritti tiffamee waan ofii sirnyaan saba ofii sirnyaan wanna jedhu jabaa tokko yoo hin qabaanne wanti milkooftu. So fookasiin guddaan instituushinii qabaachuu. Yoo instituushinii qabaatte instituushinii saniin kanatu badee kanatu ta'ee namnillee akka wal beekuun utuu hin taane akka saba biyya tokkootitti waa gumaachuu jalqaba. Guddaan tokko instituushinii jabaa qabaachuu. Kalammaffaa namoota keenya kana humna itti horu. Humna akkamii itti hortaa takkaffaa beekumsa isaa dabalu. Beekumsi amma jiru gayaa miti. Udu gayaa ta'e qaata bilisa baane. Lammaffaa diinagdee. Diinagdee ka jirullee uummata Oromoo irratti akka namni investii godhu. Diinagdee horachuuf illee wal'aansa godhu. Baay'een nama aadaa fi amantii keessa waan dhufeef gara diinagdee kana baay'ee mul'atu. Kanaaf diinagdee horachuun illee guddisee barbaachisa. Kun hiriiroon abbaan fedhe waan barbaade haa yaadu Oromoo waliin dubbachuu danda'uu qaba. Kiyya calla qajeelaa kan kee qajeelaa miti ati akkasii ati akkanaa kanarra ati maal yaadda? Kan kee maaliif akka qajeelaa ta'e? Amma namni gariin akka inni yaadu soluushinii hin ta'u. Haa ta'u ilma Oromoo tokko waan ta'eef waa inni soluushinii jedhee dhiyeeffatu kana walii haasoftee akkamitti akka furmaata Oromoo hin taane walii haasa'aniiti walii himuu yaada wal jalaa caqasu namni gariin nama isa jalaa caqasu dhabaaf gandaalagaa dhaqaa jechuudha. Kanaaf wal caqasuu akka gaarii wal qunnamu ija tokko wal laalu nama maraa akka inni waa hojjetutti puushii godhuun guddisee barbaachisa. Garuu waan maraa caalaa liidarshiippii jabaa fi orgaanaayizeshinii jabaa yoo hin jiraanne hin milkooftu. Amma wanni akkasii kun innaa namni qe'ee isaarraa fagaatee biyya hambaa keessa dhaqu seerri inni ittiin bulu waan inni ittiin adeemu aadaa ta'e malee akkuma ta'etti garaagarummaa baay'ee uumuu isaan oolu.
asirratti sabnis yookaan nama communities oo fudhanne yookaan jaarmiyaa siyaasaa oo fudhanne yookaan jaarmiyaa amantii dhimma saba isaanii kanaaf quuqaman oo fudhanne imaammata isaan qabaatan oo yoo maal ta'e imaammata akkamii fa'aa oo qabaatan oo saba kana gargaara. Tokkoffaa waa adda baafachuun guddisee gaarii. Amma fakkeenyaaf waan federaalaati jira, waan akka sabaati dalagnu jira, waan akka kutaati dalagnu jira, waan akka qe'eeti jira. Amma mootummaan kun Awustiraaliyaan kun mootummaa sadii jira. Ka qe'ee keessaa waan akka raabishaa, waan qe'ee qulqulleessuu, waan adda addaa amala kanneen. Ka isteetaa waan akka hospitaalaa, waan akka tiraanspoortii, waan adda addaa amala sarviisii isteeta isaanii hojjetu. Ka federaalaa yoo fudhatte difeensii biyya wanna jechuu foreign affairs, karansii maalii kanneen hojjetu. Amma level of governmentiin kun jiraachuun guddisee barbaachisa Oromoo keessallee. Maaliif wanti martuu federaala fakkaata? Namni afuushaallee jaaree akka federaalaatti ilaala. Maalillee jaaree akkuma federaalaatti ilaala. Kanaaf caccabsaniiti mootummaa Oromoo kana bakka sadii kaayuun guddisee barbaachisa. Warri qe'ee waan qe'ee hojjechuu barbaadu waan qe'ee hojjetu. Warri waan isteetaa hojjetu sarviisii sabaa hojjechuu barbaadu waan isteetaa hojjetu. Warri waan federaalaa irratti waan bilisummaa ta'ee waraana ijaaruu ta'ee karansii ta'ee hin jiraame akka sabaatitti waa'ee hajaa alaa mana ta'e kanneen irratti hojjechuun guddisee barbaachisa. Akka honnootitti level of governmentiin barbaachisa. Ka biraa akka imaammataatitti Oromoon dandeettiin akka hojii qabatu godhuun guddisee barbaachisa. Akka wal beekaniin akka wal amananiin duun taane akka dandeettii isaatiin necessarily jaalachuu hin qabdu nama san haga hojii Oromoo hojjetetti namni the best and the brightest Oromoo keessaa soqaniiti hojii adda addaa nama loluu danda'u lolatti nama dubbachuu danda'u dubbachuutti akkasitti yoo nama bakka isaa hojii fi nama wal agarsiisuu danda'u kunillee rakkinatu jira hawaasa keenya keessa. Kun ammoo biyya alaa kanatti akka sabaati jirranu. Kanaaf amma biyya alaa kanatti community 2, 3, 4, 5 magaalaa tokko ijaaru barbaachisaa miti. Kana noo jechuun uummanni yoo amma seriously dhugamaa wanna ka'e taate community branch isa barbaachisa malee community adda addaa taate wanti ati walitti dhuftuuf hin jiru. Community tokko taate ammoo damee adda addaa qabattee ganda jirtutti tajaajila adda addaa walii kennuu hin dandeetta. Ammoo akka sabaatitti keessattuu sabni garbummaa jala jiru hawaasa tokko ol qabaachuu qabu magaalaa tokko keessattuu hojiin nu hojjennu tokko hojii dippiloomaasii waan ta'eef dippiloomaasii community 4, 5 taatee waa hojjechuu hin dandeettu. Kunniin qaqqajeeluu qaba. Kun ammoo yeroo yerootti wanti akka foorumii, wanti akka konfiraansii, leenjiin, wanti adda addaa magaalaa adda addaatiif deemuu qaba. Maaliif namni akka kun ayyaana wayii waggaatti harka tokkoo kee harka lamaa callaa wayii dhufa. Silaa walitti dhufee dibeetii godhe yaaduma hawaasa keessa jiru kana dibeetii godhu yaada adda addaa dhiyeessuu, mala adda addaa dhiyeessuu, teknoolojii haaraa introduusii godhu waan adda addaa yeroo adda addaatiin magaalaa adda addaatitti qopheessuun guddisee barbaachisa. Wanni gara dhumaa irratti qophisi silaayyuu mala jireenyaati waan akka waliigalaatti namni waggootii fuuldura kana dafee hojjechuu malu wanti irra deebitee ibsitoo jiraate sanaan xumurre gaariidha. Waanuma ammaa sobni keessa kutaa lamaan dhiyeessine qophii kana maa inni immoo waggootii fuuldura kana waan hamaa maaltu nutti jira Oromoon immoo sana maal godheetu irraa wayyeeffata kan jedhu qabxii 2, 3 tokkoo kaafte. Tokko adaduma qabsoon keenya jabaatuun mootummaa amma jiru kun waan adda addaa wama karaa argannu kanneen nurraa dhaaba already jalqabee waan akka bishaanii nurraa dhaaba korrentii nurraa muraa waan adda addaa hospitaala waan silaasi barbaachisu kanneen maraawunna waan jedhuuf qophii barbaachisu uummanni qophaa'uu qaba. Maaliif garritti deemaa gara bareedaan fakkaatu kanaaf itti qophaa'u waan mootummaa bira jiru horii keessan ta'e OLF yani horii keessan harkaasuu fudhachuu ta'e waan adda addaa mala godhu waan ta'uuf kana firrisanii itti qophaa'u. Warra mootummaa keessa jiru mootummaa mala ka godhuuf ta'u odeeffannoo wala godhaniiti waan san itti qophaa'u. Lammaffaa sabni kun teknoolojii amma jiru ka ammayyaa kana amma mootummaan itti dhimma hin baane hedduutu jira. Isaan kanneen illee soqee warri teknoolojii barataniiran softweerii haa ta'u haardweerii haa ta'u kaameroota leetestii kanneen ta'e waan adda addaa waan silaa barbaachisu tuulsii adda addaa kanneen uummanni bal'aan akka beeku godhuuf onlaayinii ta'ee reediyoon ta'ee waan adda addaatiin tireeningii ummata akka beekan godhu. Kun uummanni guddisee investii godhuu qaba Oromoo kanarratti yeroo amma ta'anii waa kompleenii waa himatanii miti yeroo ebaloo akkasaa godhu yaanii miti yeroo namni martuu hiree goota ta'iitiiti amma namni martuu waa gumaacheeti saba kana jenereeshinii
ummata Oromoo bilisa baase. Tokko akka ta'uu dandeenyu warra garbummaa nama dabarsu tun ta'e warra bilisummaa nama dabarsu tokko ta'uuf investii godhuun nurra jira. Waan dandeenye mara waan beennu maraan investii gooneeti wanti kun akka afursiquu danda'u godhu. Kun kadhumaa mataa keenya walitti qabachuu. Yoo mataa keenya walitti hin qabanne qilleensa nu seena nama biraatu nu barbaachisu. Kanaaf bakka bakka illee waa wayitii walii hidhachuu argite yeroo garii wandoo tokko keessa jiraachuu hin qabdu waa wayitii walii guluu wayitii walii hidhameeti akka saba tokkootitti afursiquu xaafaati. Ayya walii qophii kanaaf kutaa lamaan kan dhiyeessineedha. Hedduu fayyaa ta'ii yeroo biraas waan makkasii irratti deebinee walitti deebinee mari'anna. Fayyaa ta'e.